Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobaayilii waayifaayi hin qabne kan ati waayifaayi qabdu kan shabaka yookiin daataa hin qabne akkaataa itti jawwaala kan sibiraa nama sibiraatti itti biltoosiidhaan hawwaltu isin agarsiisa. Asumaan dhuftee seetiingii seenta. Eega seetiingii seentee booda bakka tana ni agartanii jedha. Isee kana waggaa takkaaf gadi tuuta. Isa kanarra gad deemteeti bakka isa kana dhuftaa jechuudhaan mobaayilii isteer kaayatu tana isa kana bira dhuftaa jechuudha. Isa kanarratti waggaa takkaaf gad dhooyta. Tana booda as dhufteeti bakka biltoos jettu tana ni gartanii biltoosii tana yeroo takkaaf banta jechuudha. Eega isa bantee fittee booda fittee itti dhiiftee gara jawwaalaa abbaa itti waan ni godhatu deemtaa jechuudha. Abbaa jawwaalaa isa waan ni gootu yeroo san akkana gabbantaa bootaa bilitoosii jawwaallee ati irraa qabduu san akkana banteeti bootaa bilitoosii yeroo takkaaf akkana qabdee teeysaanii jechuudha. Eega akkasi qabdee teeysan bilitoota jawwaala inni durarra sii dhufe ka jawwaala durarra sii dhufe waggaa ati isa bante maqaa inni jawwaala amma fakkeenyaaf kana laal hawaawii sitti biroon bara 19 tanarratti dura dhufe isa kanaa jechuudha. Waggaa inni akkana dhufe taraa takkaaf tokkoffaa irratti yeroo duraa amma seetiingii agarta amma gadii kun kan biltoos wanti isa kanarratti laal ka durarra dhufe kana agartanii achi akka dhufe jechuudha. Yeroo kana ati deemteeti bakka seetiingii kana tuutaa jechuudha. Achiin booda bakka tana ni agartaa jechuudha. Amma isii kana ni agartaa jechuudha. Bakka tana banta biltoos teettu tana yeroo bante jawwaallee biltoos shabakaan kee yookiin waayifaayiin jawwaala kaan irraa qabdu osoo gara wantaatiin sayin biltoositti dabarsitee itti fayyadamtee jechuudha.